Tole baga nagaan gara chaanaalii kanatti dhuftanii har'a kan ilaallu mass volume problems stoichiometric calculation keessatti maasiin yoo nu kenname volume barbaadaa jedhamna. Volumiin yoo nu kenname immoo maasii barbaadaa kan jedhamu akkamittiin solve goonaa akkamittiin furraa kan jedhu ilaallaa jechuudha. Akkamittiin furra kan jedhu waliin kan ilaallu ta'a. Mee garuma gaaffii kana wajjin wal qabatee jirutti mee deemname calculate the mass of oxygen needed to react with butane gas to produce 48 liters of water at standard temperature and pressure. Calculate the mass of oxygen needed to react with butane gas. Amma kan butaniif oxygenii wal nyaachaa jiru garuu immoo mass of oxygenii gaafatamaa jirra. Kan nu kenname immoo liitiraa jechuudha. Kan nuti gaafatamu maasiidhaani. Isheen kun waan nuti gaafatamnedha. Kun immoo kennama keenya jechuudha. Isheen kun nu kennamteetti liitiriidhaan. Amma kan barbaadaa jedhamne maasiidha. Liitiriin kan productii ta'uu isaati. Butane gas to produce 48 liters of water nuun jedha at STP. Mass of oxygen barbaadaa nuun jedheera. The first step is writing balanced chemical equation or checking whether the equation is balanced or not. Balanced ta'eera moo hin taane kan jedhu check goonaa jechuudha. Kaarboniin 8 jira addan. Kaarboniin 8 jira sirriidha. Hydrogeniin 20 jira. Hydrogeniin 20 jira addanas. Hydrogenii xumurreedha. Oxygeniin 13/2 26 jira. Addana 16 jira. Addana 10tu jira. Walitti 26. The equation is balanced jennaa jechuudha. Amma mass of ka gaafatamni maasiidhaan isheen kun mass of oxygen needed to react with butane. Isheen kun butane jedhamti. Butane jechuun ishee kanadha jechuudha. Butane jenna ishee kanaan jechuudha. Mass of oxygen needed to react with butane. Butane wajjin wal nyaatee kan isa kana nuu kenna. Product not only carbon dioxide is also another product. 48 liters of water is obtained. Isheen kun gaaziidha jechuudha. Gaaziidha gidduutti barreessini iyyuu malee gaazii jechuudha. Hundi isaaniiyyuu akka kanatti nuu kennaman jechuudha. Sagaleen xiqqaachuusaaf dhiifama. Kan biraa yeroo kana x over 416 gram jenna is equal to 48 liter over 224 liter jenna. Addanatti maal eessaa dhufte isheen kun kan jedhu kana ilaalla. Litiriidhaan addanaan nuu kenname taanaan addanaan litiriin jalatti barreessinaa. Litirii kana eessaa finna? 1 mole of any gas at standard temperature and pressure is equal to 22.4 liter at STP jedhamee nuu kennamnaan 1 mole of any gas is equal to 22.4 liter jenna. Mooliin tokko 22.4 ta'a. Mooliin 10 immoo 224 ta'a jechuudha. 10 baay'isna waan ta'eef. 10 baay'isna ishee kana. Yeroo kana 224 litirii ta'a jechuudha. Akkasitti barreessina. Kan ammoo eessaaf inni total molar mass 13 times oxygeniin tokko ishee 16 32 baay'isnee kan argannee jechuudha. Kan nuti gaafatamne maaliin? Maasiidhaan gaafatamne waan ta'eef. Ishee kana calculate the mass of oxygen nuun jedha. Maasiidhaan gaafatamne waan ta'eef jalatti maasii maan barreessina. Kanaaf mass volume problemiin keenya akkasittiin adeemsisna jechuudha. X over 416 gatii x barbaadu. Gatiin x mass of oxygen needed to react with butane kan jennu sanadha jechuudha. Gatiin x meeqa jechuudha? 89.143 gram of oxygen is needed to react with butane to form 48 liters of water jenna jechuudha. 48 liters of water produce gochuuf maasii nama kanaan nu barbaachisa 89.143 gram of oxygen is needed jedha. Gaaffiin itti aanu how many liters of carbon dioxide are formed
how many liters of carbon dioxide are formed when 37 grams of calcium carbonate are decomposed according to the following reaction equation. Jala balanced nu kenneera jechuudha yeroo akkasii balanced chemical equation is given ish isheen kun calcium 37 grams of calcium carbonate is decomposed ta'eera jechuudha. Kan nuti barbaada jedhamne immoo liitirii yookaan vooliyuumiidha. Liitirii barbaada. How many liters of carbon dioxide are formed? Jedha decomposition kanarraati jechuudha. Mee gara decomposition equation akkasitti barreeffama. Calcium carbonatein calciumin tokko jira addanaas tokko, oxygeniin sadiidha, addana tokko jira, addana lama jira, walitti sadi. Carboniin tokko, carboniin tokko. Balanced. Wal qixa jechuudha. 37 gram of calcium carbonate. Graamiin irra keessaan nu kennamu taanaan molar mass isaa graamiitiin keenya jechuudha. Kan nuti gaafatamne kanadha. Kanan gaafatamne x over 1 mole of any gas. Litiriidhaan gaafatamne addanatti. How many liters jedhamne gaafatamne waan ta'eef kanaafuu eeggati x'iin vooliyuumiidha jechuudha. Litiriidhaan arganna. Kanaafuu jalatti maal barreessina 1 mole of any gas is equal to 22.4 liter kan jedhu sana barreessina jechuudha. Amma salphifanne x over 22.4 liter 37 gram over 100 gram jenna jechuudha. Gatii x akkanatti barreessine x meeqa taate jechuudha 8.2 dantuu ilaaltan amma gram is cancelled by gram litiriidhaan hafna jechuudha addanatti. Litirii toofaa jechuudha. Then 288 liters of carbon dioxide formed jenna jechuudha. Hammi kun uumama. Jennee akkasitti calculate goona. Galatoomaa fayyaa ta'aa yeroo gaarii qabaadhaa. Bye.